Kadugulle dirrakenne kanasinunga egeta kadugulle dirrakenne kanasinunga egeta kadugulle dirrakenne situ galme marala kenna lelali bareda haja maganu digate bella mandera tingeta waituma baja ta gotu kesana olchi bareda dibe garaki ya kesa rahmani ozi tu beka karaki bala kana beiti nero martai na keka rabbi ziddiki milkes tiyaswango tu sibeka rabbi ziddiki milkes tiyaswango tu sibeka rabbi ziddiki milkes tiyaswango tu sibeka durya ja obulesa tiyas duban sirraka kadatan onge sugeta yo idi serangal mai deebii ramani reega Ramadan in kadubulle ezirrake enne ittinu deebisi geeta kadubulle ezirrake ittinu deebisi geeta kadubulle ezirrake ittinu deebisi geeta kadubulle ezirrake enne ittinu deebisi geeta gaafisi gaafannu geeta teenna maraasirrake enne Milana te ibanna dabi odola minna nagene milana te ibanna da odola minna nagene milana te ibanna da odola minna nagene milana te ay amanda ayye noto ayye Allahu akbar me abdi julile to kon galcha abdi sirra jallatu eti bareda kabeni ke eti bareda kadi Waituma baajata kodu kesana olchi bareda waituma baajata kod kesana olchi bareda waituma baajata kod kesan olchi bareda waituma baajata kod kesan olchi bareda waituma baajata kod kesan olchi rabbuma kenna duresa rahmani kenna duresa magala enna Salam alaikum. magalan jannata kesa magala enna nadan magalan jannata kesa magala enna nadan magalan jannata kesa magala enna nadan magalan jannata Akkam abde anillee kuma lamani yadde fi qalbeesi. Zayyare faana izooni nabi bineensi mukaatu zayyare faana Du'aayi naa godhaa jedhee naa dhafee abbaa kiyya gara fuula rabbii deemanii rabbiin jannata na gammachiisuutti. wala gareeta nageeta nugo dhibaba gufraana wala gareeta nageeta nugo dhibaba gufraana wala gareeta nageeta Haydar. ayye taatu marabba Aywa. Ittiin haadhaa fi abbaa kiyya rabbiin jannataan si haa gammachiisu haa jedhanii kuma lamaa galmeessi. guys ama waan goonu isaani accounti isaanii barbaanne isin maxxansina amma fi niyyaa qofa niyyattanii accounti maqaa isaanii maqaan keessan Hussein mi Hassan kabiramti Haji Hassan jedhu maqaa isaaniitiin accounti boru isin gadhiifna amma fi niyyaa qofa niyyattanii Ramadana keessa jirtanii hin sobina waan hin galchina waan hin galchine niyyatinaadha maqaa isaanii maqaa Hassan jedhu guyyaa boru accounti banneessini keena allaqa hajjii Fi abdii waliin asidee jalaa eegganna. Waa'in abdii jalatti fi waa'in si jalatti gadi dhiisitee achi jalaa fudhanna. taata inshallah maqaa isaanii irratti accounti isaanii irratti waan isin ilaaffisa galchita waan hin dandeenye ammoo niyyatinaadha qalbii isaanii kun nu cabee jennaan bannee beek waan hin galchine Inshallah abshir. abdi maal jedha waalaikum salaam warahmatullah alhamdulillah baga jiraattu. aamin walumaa Nama isaan kana beektaa miidhaa gubbaatti arginee turre. Egaa argine booda immoo Assaddiin Muhammad maxxansee namni akka dhuunfatti irraa ispoonsara jedhee ture beektaa. Har'a mana Assaddiillee seenan ture Assaddii anna nuuriin namarra bilbilee namni wayii amma annicaa kan ta'u ooltu qaamsa kan ta'u ooltu irra bilbilaan namni kun annicaa kiyya bira adaamaa jiranii yoo inni kun dhugaa taate nama kaniif nama hin jaani beekta.
yoo wanni jaan kun dhugaa taate nama kana isin kennuu dandeenya yoo wanni kun dhugaa hin ta'in immoo maal goonaa lubbuu nama kanaa xabunnaa naan jee namni irra bilbilaan. Innaa asli seenee irra gaafannaa inni asliini nama kana yoo hayyamsiiftan malee akkaataa isaan barbaadanitti gaafadhuu jedhan. Akkaataa isaan fakkeenyaa fi nama tokkotuyyuu nama kana adda kiyyatti yookaan umraanii oofaadha jedhan asli jedhaa beeku. Asli barbaadaadha iyyuu. Yoo lakkii Oromoon suni nama kanarratti hin dhiifnu nullee waa'een qarqaarra jedhanii abbaan keenya kun hayyamamaa ta'anii namni martinuu keessa haa buufatu. Itti galee amma? Naa galee. Akkas goona jedhaniini namni sun immoo amma asirratti yoo fakkeenyaa fi nama kana yoo amma akkaratti haasofsiifne yoo namni waan godhin namni sun kan dura nyeetee sun irra dhaabbate illee booda rakkoo waan ta'uuf hayyama isaan gaafadhuuti waan jiru yookaan guyyaa sagantaatti qabatanii namaan beellamanii namni marti dhufee akka itti akka gargaarsa waliin barbaadu. Tokkoffaa hayyama tokkoffaa namni amma asirratti gargaara.